Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffame dursuun mataa odeeffannoo keenyaa isinitti himna. Paartileen naannoo Amaaraa walitti makamuun filannoo dhufu irratti hirmaachuuf walii galan paartilee lammiilee Itoophiyaa walqixxummaa siyaasaatiif Ayizeemaatti makaman ka jedhuu fi finxaaleyyiin faannoo naannoo Amaaraa baay'inaan lagamuun morce'uun godina Goojjamii fi Gondodirraa gara Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti ce'aa jiraachuu akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo Iluu Abbaaboor aanaa Daaramuutti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu hime. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo ministeerri alaa Masrii fi Sudaan dhimma laga Naayil irratti mari'atan ka jedhu yoo ta'u, kabajamtootaa fi hordoftoota hundee miidiyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isinaa qaqqabu jechaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun namoota baay'ee biraa akka ga'uuf ammoo sheer gochuun yaada keessan kara koomentii nuuf kaa'aa jechaa oduun kunooti. Paartileen naannoo Amaaraa walitti makamuun filannoo dhufu irratti hirmaachuuf walii galan paartilee lammiilee Itoophiyaa walqixxummaa siyaasaatiif gara yookiin Ayizeemaatti makamanii jedhame. Paartii lammiilee Itoophiyaa walqixxummaa siyaasaatiif Ayizeemaa paartii siyaasaa caamsaa 2019 paartilee mormitootaa 7 walitti makamuun hundeessanidha. Paartileen kunneenis paartii Paatiriyootik Gimboot Sabaattii, Semaayawii paartii, paartii Tokkummaa Dimokiraasii Haqaa fi paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa, paartii Dimokiraatawaa Guutuu Itoophiyaa, paartii Sochii Uummata Gambeellaa fi paartii Nuu Jenereeshinii turan. Paartiin የኢትዮጵያ ራዕይ boodarra gara gamtaatti makamuun tattaaffii paartilee mormitootaa paartii biyyoolessaa tokko jalatti tokkoomsuu jabeessee jira. Namoota paartii kana hundeessan keessaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa, Andu'aalem Araggee, Yishiwaas Asaffaa fi Caannee Kabbadaa isaan tokko yoo ta'an, kaayyoo paartii siyaasaa kanaa hundeessaniif dimokiraasii, walqixxummaa hawaasaa fi tokkummaa biyyaa leellisuu ture. Waajjirri muummee isaanii magaalaa Finfinneetti argama. Filannoo bara 2021 irratti Izeemaan waajjiraalee aanaa 500 qaba ture. Isaan keessaa 406 irratti kaadhimameera. Garuu teessoo muraasa qofaa argate. Paartichi sirna dhabdummaa filannoo irratti yaaddoo qabu kaasuun qormaatawwan guddaa dirree siyaasaa Itoophiyaa keessatti paartilee mormitootaa mudachaa jiran hubachiisan. Sirna dhabdummaan uumamus paartichi mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti teessoo 4 qabaachuu danda'eera. Manneen maree naannoo 3 naannoo adda addaa keessa jiru teessoo muraasa injifachuu bira darbee miseensonni paartichaa 44 sadarkaa adda addaatti mootummaa tajaajilaa jiru. Finfinneetti miseensonni dhaabichaa gahee olaanaa akka qaban yoo ta'u, kunis ministeera barnootaa, itti gaafatamaa biiroo miidhaginaa fi magariisaa, akkasumas sadarkaa kutaa magaalaatti itti gaafatamaa waajjira qindeessaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dabalata. Sadarkaa naannoo fi bulchiinsa magaalaatti miseensonni dhaabaa kan yeroo ammaa naannolee hedduu keessatti bakka hooggansi ijoo qabataniiru. Dirree Dhawaatti miseensonni paartichaa tokko waajjira kantiibaa keessatti gorsaa ta'ee kan tajaajilu yoo ta'u, Gambeellaatti ammoo kan biraan waajjira qindeessaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa yookiin gaard hooggana. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaatti miseensi paartichaa tokko biiroo saayinsii fi teekinooloojii kan hoogganu yoo ta'u, kibba Itoophiyaatti ammoo kan biraan gorsaa pirezidaantii naannichaa ta'uun tajaajilaa jiru. Hooggansi paartii Izeemaa Biraanuu Naggaa hoogganaa paartii fi ammaa ministeera barnootaa Yohaannis Mokonnon, hoogganaa itti aanaa Waasihuun Tasfaayee barreessaa olaanaa of keessatti qabata. Paartichi yaa'ii waliigalaa lammaffaa ji'a adoolessaa keessa geggeessa yoo ta'u, Mulaalam Tagany Warqii fi Misgaanaa Girmaa duraa duubaan durataa fi itti aanaa durataa ta'uun akka tajaajilan filatamuun xumurame. Dhaabichi Finfinnee fi kibba Itoophiyaa keessatti dhiibbaa hammana jedhamu geessaa jirus miseensonni dhaabichaa gadi lakkisuun dadhabbiin caasaa barootaa dhiyoo isaan mudate baay'inaan miseensota paartichaa akka gadi bu'uu fi dhiibbaan isaanii akka gadi bu'u taasiseera. Miseensota hundeessitoota ijoo fi yeroo sana dura taa'aa dhaabbata Izeemaa akka turan Caannee Kabbadaa fulbaana 24 bara 2023 to'annoo jala ooluu fi ajaja mana murtii malee akka hidhaman himame.
Paartichi dhimma isaa itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru kan ibse yoo ta'u, haala hidhaa isaa erga qoratee booda hidhamuu isaa gahee hooggansa dhaabichaa keessaa qabuun kan wal hin qabaanne ta'uu ibseera. Kanneen aangoo gadhiisan keessaa tokko Habtaamuu Kitaabaa miseensota koree hundeessitoota paartichaa keessatti hojii raawwachiisaa akka ture yoo ta'u, namoota 6 biroo waliin paarticha dhiisanii ba'an. Kan gadhiisanii ba'anis sababa dhaabichaa marii keessoo kabajuu, mul'ata ganama isaanii dhugoomsuu fi akka filannoo siyaasaa dhugaatti hojjechuu dhabuu isaaniitiin kan ta'e ta'uu himanii jiru. Ilaalcha siyaasa paartii Izeemaa Laayibirar Seentirist Dimookiraasii haqaa hawaasummaa seeraa kabachiisuu jabeessuudha. Wixineen isaa birmadummaa lammiilee, mirga dhala namaa, bulchiinsa heeraa fi filannoo bilisaa fi haqaa qabeessa irratti xiyyeeffata. Paartichi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti ifatti galmaa'ee filannoo fi sochii siyaasaa keessatti qooda fudhataa jira. Namoonni tokko tokko paartii biyya bulchaa jirutti garmalee dhiyaateera jedhu. Kaan garuu Izeemaan akka garee mormitoota giddu galeessaa ta'ee fi sirna siyaasaa biyyattii keessatti hojjechuun jijjiirama fiduuf yaaluutti ilaalu. Qormaanni dhiyeenyaa kana mudatus Izeemaan paartichi mormitootaa biyyattii birqabaan haala socho'an keessaa isaan tokkodha jedhame. Faannoon Amaaraa baay'inaan laga Mormorcee godinoota Goojamii fi Gondor hunda irraa gara naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduriitti baay'inaan ce'aa jira. Gareen tokkoffaa aanaa Kiramuu seenee amajjii 11 2026 dhukaasaan uummata jeeqaa bule jechuun jiraattonni nuuf himanii jiru. Gareen lammaffaan ammoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Xobbee Dagam bakka Rigatee jedhamu seenee jira. Garee sadaffaan ammoo achuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee bakka Haboo fi Gomman jedhamu buufateera. Waan kana mootummaan naannoo Oromiyaa callisee ilaaluun irra hin jiraatu. Kaayyoon jara kanaa naannoo Amaaraa keessaa ba'anii Oromiyaa dirree lolaa gochuudha. Humni Oromiyaa seenaa jiru kun kan milishaa fi uummanni qofa osoo loluu danda'uu miti. Uummata kanaaf deeggarsii fi gargaarsi ni barbaachisa. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti lafa hojii dhabeeyyiif kenname qotataa turan. Hooggantoonni mootummaa irraa fuudhanii deeggartoota humna finxaalessa faannootiif kennanii qochisiifataa jiru jedhame. Jiraattonni yaada isaanii nuuf qoodanitti aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichoo zoonii Alii jedhamu lafa bal'aan jiraachuu himan. Lafa kana kanaan dura hojii dhabeeyyii fi kennamee hojii dhabdoonni qotataa akka turan dubbatan. Hooggantoonni caasaa aanaa hanga godinaatti wal gurmeessanii lafa kana hojii dhabdoota dhalattoota Oromoo irraa fudhatan jedha warri yaada kennan. Lafa kana erga hojii dhabdoota irraa fuudhanii booddee deeggartoota humna finxaalessa faannoo naannoo Amaaraatii dhufaniitiif faayidaa waliin qooddachuuf itti kennuu himan. Hooggantoonni aangoo da'oo godhatanii lafa itti kennu jarri laficha qotanii faayidaa isaa qooddachuutti jiruu jedhan. Tibbanuma boqqolloon ganda Andoodee Diichoo magaalaa Dhagaa Jigiitti konkolaataan qabamee ragaadhaa jedhu. Bulchaan aanaa Giddaa Ayyaanaa ammaa fi itti gaafatamaa waajjira nagaa fi milishaa amma qofaan kan keessaa hin qabne boqqolloo kana kan qabsiise hooggantoota kana lameen ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Warri kun lameen dhiyeenya gara hooggansaatti dhufuu isaanii jiraattonni himaniiru. Jiraattonni akka jedhanitti gochaan akka ganda Andoodee Diichoo kan aanaalee naannichaa kanneen akka Giddaa Ayyaanaa Kiiramuu keessatti waan baratamedha. Hooggantoonni mootummaa sadarkaa godinaa fi aanaa jiran lafa uummanni Oromoo irraa buqqa'e otoo hin hafin lafa babal'aa hidhattoota naannoo Amaaraatii humni finxaalessa faannoo namoota nagaa fakkeessanii itti kennanii qochisiisanii faayidaa waliin akka qooddatan jiraattonni himaniiru. Hooggansi hedduun lafa gammoojjii hidhattoota nama nagaa fakkaatanii daatanii socho'an qubsiifatan akka qaban jiraattonni dubbatu. Achiirraa salphaadhumatti maallaqa guddaa akka argatan himaniiru. Lafti isaa gabbataa kan oomisha kennu waan ta'eef hooggantoonni lafaa hektaara tokko hanga kuntaala 17tti kennatu. Kuntaalli tokko qoftiyyuu gatii guddaatti gurguramaa jedhan. Saaliixiin kuntaalli tokko birrii 20,000, ocholoonii kuntaalli tokko birrii 20,000, nuugiin birrii 15,000, xaafiin kuntaalli tokko haga birrii 12,000tti gurguramaa kan jedhan jiraattonni. Oomishaaleen qonnaa biroon naannichatti oomishamanis akkasuma gatii gurguddaa kan gurguraman akka ta'an itti dabaluun himaniiru. Dabballoonni mootummaa godina hanga aanaa kanaaf ooppireeshinii humna finxaalessa faannoo irratti humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa aantummaa uummataa qabaniin adeemsifamu tooftaalee garaa garaatiin akka fashalsan jiraattonni himatu. Ooppireeshinii tibbana darbe
baname hordofee humnoonni finxaalessaa kan akka miliqu haxxee hidhee humnoota nageenyaa Oromiyaa akka miidhu kan taasifame odeeffannoo dursee humna finxaalessa faannoo kanaa waajjira mootummaa keessaa ga'een akka ta'es ibsaniiru. Kana malees battala opereeshinichi jalqabeen warri caasaa mootummaa keessa daate kun qabata araaraa buufna jedhuun dubbii burjaajessaa akka turanis dubbataniiru. Kun uummata nagaa haleelaa jiru humna finxaalessa faannoof kan jedhan jiraattonni caasaan mootummaa sadarkaa aanaa fi godinaa araara akkamii akka fiduuf maqaa araaraa jedhu qabatee akka godinaa ba'e nama ajaa'ibaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa hedduu battalatti ajjeesuu hedduu isaanii booji'uu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa maqaa sakatta'insa jedhuun waraana bilisummaa Oromoo barbaacha gara bosonaa deemaa turan irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen humnoota waraana mootummaa hedduu isaanii battalatti ajjeesuun meeshaa waraanaa qabatan irraa hiikuun jiraattis hedduu isaanii booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa himan. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu ganda Odaa jedhamu keessatti amajjii 11/2026 guyyaa keessaa sa'aatii 5 hanga sa'aatii 9tti lolee lolchiisee humnoota waraana mootummaa maqaa opereeshinii jedhuun bobbaafaman irraa 74 battalatti ajjeesuun 27 jiraatti booji'uun gama meeshaatiin qawwee akamaa 80 fi bireenii 1 sinaayipera 2 akkasumas rasaasa akamaa 4345 jororoo bireenii 5 fi rasaasa bireenii waliin galii waraana bilisummaa Oromoof oolcheera. Itti dabaluunis lolli hanga xumura garbummaa fi jalqaba bilisummaatti jechuun himanii jiru. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu yookaan Mandii qaxaleen ilmaa waamicha obbolaansaa godhaniif dhaga'uun gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu himan. Waraanni sirnichaa dararaa hawaasa isaanii irra ga'uu fi obsa qaban fixatan gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti kan dhufan ta'uu himanii dararaan qaamolee hawaasaa irratti taasifamu akkaan jibbisiisaa ta'uu hubatanii mooricha irraa baqatanii gara waraana bilisummaa Oromootti waamicha nuuf taasifame simachuun dararaa fi garbummaa hundeen buqqisuuf yeroon isaa amma jechuun himan. Kanneen moorichatti hafanis dhukkubbii saba keessanii kan isinitti dhaga'ame akkuma keenya gara mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromootti akka dhuftan jechuun waamicha obbolummaa taasisaniifii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaaniin waamichi kana itti fufee jiraachuu ta'uu ibsanii kanneen mooricha keessatti hafanis jiran balballi isaa banaa ta'uu himanii hawaasa isaanii waliin akka hiriiran himee akkuma turan ammas gara fuulduraatti akka dhufan waamicha obbolummaa dhaamaniifii jiru. Waamichi waraana bilisummaa Oromoo isiniif godhe waan dhageessaniif galatoomaa jechuun simataniiru. Ministeeronni alaa Masrii fi Sudaan dhimma laga Naayil irratti mari'atan. Amajjii 13/2026 Masrii fi Sudaan dhimma nageenya laga Naayil irratti ejjennoo qaban irra deebi'anii ibsanii rakkoolee kaayyoo hojii gamtaa bishaan laga Naayil mudataa jiraniif dhimmoota laga kanaan wal qabatan irratti ejjennoo isaanii wal simsiisuun akka itti fufan waliigaluun ifoomsan. Waliigalteen kun marii ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdallaatii fi ministeerri dhimma alaa Sudaan Moohii Yaaldiin Saalim walgayii addaa ministeerota dhimma alaa dhaabbata tumsa Islaamaa jidduutti gaggeeffameen cinaatti marii taasifameen kan irra ga'amedha. Ministeeronni lamaan waltajjiiwwan naannoo fi idil addunyaa irratti ejjennoo isaanii wal simsiisuun barbaachisaa ta'uu cimsanii kan dubbatan yoo ta'u kun akka biyyoota yaa'aa gadi jiranitti fedhii waliinii qaban calaqqisiisuudha jedhan. Mariin kun waliigaltee waliigalaa hojii gamtaa kan koomishinii dhaabbata laga Naayil hundeessuuf karoorfame irratti waldhabdee waggootaaf ture booda marii dippiloomaasii irra deebi'ee jalqabamuuf kan yaadamedha jedhan. Abdallaatiif akka jedhanitti mariin kun duraan waldhabdee biyyoota yaa'aa gadii jiran Masrii fi Sudaan dabalatee garee lagaa ol jiran kan Itoophiyaan hoogganamu gidduutti jalqabamus dhaabbatee tureera jedhan. Walga'iin ministeerota dhiyeenya kana Burundiitti adeemsifame ammoo waliigaltee bara 2010 irra deebimee akka ilaalamuuf yaaddoo biyyoota yaa'aa gadii jiran akka furamu waliigalameerraa jedhaniiru. Mariin kun rakkoowwan waraana Sudaanitti adeemsifamaa jirus irratti mari'atameera.
Abdallaatiif dhaabileen naannoo fi idil-addunyaa hirmaachisuun waraana dhaabuun gargaarsi namoomaa fi waliigaltee nagaa guutuu argamsiisuu danda'u dabaluu akka qabu waamicha dhiyeessaniiru. Akkasumas eegumsa lammiileef gargaarsa namoomaa danqaa malee dhaqqabsiisuu irratti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaa akka ta'e eeruun akkasumas haleellaa garee finciltoota lammiilee El Faashir kaaba Kordoofaa keessatti raawwatames balaaleffataniiru. Kana malees dhimmoota naannoo biroo illee irratti mari'atameera. Kunis Israa'el Sumaaleelaandiif beekamtii biyyummaa kennuun ishee seera idil-addunyaa kan cabsudha fi birmadummaa Somaaliyaa kan sarbu. Akkasumas illee tasgabbii naannoo irratti balaa fiduu mala jedhan Abdallaatiif. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.